dhibamtee ciisaa jirtu miti. Erga Fatiyaan fayyitee booda jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harkafuuni kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan biyya koo ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti salaamtaan xiyya ta'uun irraa maddite sinaa dhaqqabdu siniin jecha guyyaa har'aa dhimma lama gabaabsee dubbachuun barbaada isinitti hin dheeressu. Wanti ani irraa dubbachuu barbaadu inni jalqabaa namoota YouTube kee maqaa isaa jijjiirii maqaan isaa nuuf qabatamuu hin dandeenye SY family yoo jettu xiqqoo ni ulfaata. Kanaaf maqaa jijjiirii warra naan jettan namoota hedduu gaafadhe maaliif maqaa Facebook keetiitiin hin goone naan jedhani. Hundaafu maqaa Facebook kiyyaatiin wal fakkeessee jira. YouTube kiyya yeroodhaaf maqaan isaa Adam Biyyee jedha. Hundaafu kun jijjiiramee jira. Sun akkuma jirutti ta'ee inni lammataa immoo viidiyoo fatii wajjin dalagee irratti TikTok irratti dalagee jira. Fakkeenyaaf fatii wajjin dalagee ani erga Fatiyaan osoo Fatiyaan ufoollaaltee jirtu sun ta'een erga Fatiyaan fayyitee Fatiyaa haarawatti deebitee TikTok irratti wajjin dalage. TikTok irratti afaan Amaariffaatiin illee dalagee jira. Afaan Oromiffaatiin illee dalagee jira. Isa afaan Amaariffaatiin dalagee irratti abaarsi tokko hin jiru. Nama galatoomii ulfaadhu jedhu malee jechuudha afaan Amaariffaatiin. Afaan Oromiffaatiin ka dalagee irratti namoonni hedduu komentii hedduu barreessitanii jirtan. Yoo xiqqaate TikTokii afaan Amaariffaatiin dalagee san irratti nama 100,000 wayitu ilaale. 140 moo akkana. Nama 100 oltu ilaale jechuudha. Maximum amma gara nama 200,000 deemuun oolu ka TikTok irra jiru sun jechuudha. Ka afaan Oromiffaatiin dalagees akkasumatti gara nama 50,000 moo maal ilaalee jira. Sun akkuma jirutti ta'ee namoonni na abaartanis ni jirtu. Maaliif viidiyoo wajji dalaydee jedhee warra na abaaris ni jira. I don't know maaliif akka ta'e naaf hin galle. Tokko immoo argaa jira fuula Facebookaa irratti YouTubein shaqqalachuuf jecha waan akkanaa gootanii yaa jamaa sammuun keessan isin hin dalagu namoonni waan akkasii yaaddan. Ani Adam ana buleessi keessan eenyu akka ta'e baay'inni keessan na beektan. Isin na beekuu baattanis ana Rabbi yoo na beeke naaf gahaadha. Nan ilaallatu dhimmi namaa nan ilaallatu. Ilmi namaa waan hin jenne hin qabu jechuudha. Viidiyoodhaan hedduu isin dalagee jira waa'ee ilma namaati irratti illee. Ilmi namaa waan barbaade jedha. Namaaf bakkee hin qabu. Inni tokkoffaan nu ilaaluu qabnu Rabbi qofa. Ani fatii hojii kan dalagee osoo Fatiyaan ufoollaaltee ciisaa jirtuu miti. Osoo Fatiyaan dhibamtee ciisaa jirtuu miti. Erga Fatiyaan fayyitee booda jechuudha. Fatiyaa guyyaa isiin dhibamte irraa kaasee cinaa jiraa jechuudha. Akka nama tokkootitti akka Islaamummaatitti akka Oromummaatitti akka Itoophiyaa akka lammii Itoophiyaa tokkootitti bira dhaabadhee anaaf Fatiyaan ilmaan haadha takkaati miti ilmaan abbaa takkaati miti. Naaf garuu obboleettiidha. Wajji dhalatuu baannus abbaa tokko haadha takka irraa dhalatuu baannus anaaf obboleettiidha. Islaamummallee walitti qabna, Oromummallee walitti qabna, Itoophiyummaa biyya jedhamtus walitti qabna jechuudha. Period kana wanni jiru. Sanitti aansee maaliif hojii dalaydee YouTube guddifachuuf yoo jettan kun dogongora guddaadha. Ani osoo idea kana fuudhee YouTube kiyya guddisuudhaaf kan dalagu taate Fatiyaa guyyaa isiin dhibamte irraa kaasee guyyaa isiin kophaa ofii mana keessa jirturraa biraan jiraa jechuudha. Maatii kiyya wajjin dhaqeetiniin laalaa ture. Osoo barbaade yeroo san dalaga. Hin dalaye guyyaa san dalaga silaa. Guyyaa mata ka YouTube kiyya irratti Fatiyaan akkana taate jedhee maxxansee jira. Hin maxxansin. Facebook kiyya irratti maxxansee jira. Hin maxxansin. TikTok kiyya irratti dubbadhee jira. Hin dubbanne. Maaliif nama dhibame irratti sammuun kiyya naa hin ajaju waan ta'eef hojjechuudhaaf nama dhibamu irratti sammuun kiyya naa hin ajaju. Kanaaf erga namni sun eenyummaa ofiitti deebi'ee of baree fayyeen booda viidiyoo hojjedhee jechuudha. Kanaas immoo wanti hojjedheef inni guddaan maal inni mucayyoon fayyuu isii namni tokko dhibamee isaa yoo dhageettan namoota hedduu arma dura dhibamanii jiran dhibamuu isaa yoo dhageettan fayyee fi fayyuu dhabuu isaa beekuudhaaf namni ni hawwaa jechuudha. Ni cinqamaa jechuudha ilmi namaa. Namoota hedduun naa barreessaa ture. Mucattiin maal keessa jirti? Maaliif hin dubbanne? Dhibamuu isii himanii jiranii maalirra akka jirtu immoo namni dubbatu akkamitti dhabamee jedhanii na gaafataa turan. Kanaaf mucayyoon fayyaa ta'uu isii olola isii irratti deemaa jiru fashaleessuudhaaf dirqama dhugaa jirtu irratti irkannee jechuudha. Rabbiin dhugaa na haa dubbisu. Dhugaa jirtu irratti irkadhee
waan jiru dubbadhe saniin ala waan takka hin dubbanne. Kanaaf obboleeyyan tiyya takka taas keessa jirtus walitti buusuudhaaf wanti jechaa jirtan hedduu sanis arguuttiin jira. Maaliif ijoollee irratti faallaa ijoollee dalaydee faallaa ijoollee miti haqa qofaan dalaga faallaa ijoollee hin dalayne inni lammataa immoo maqaa nama tokkoo hin kaafne jechuudha. Wanti an achi keessatti kaase wanti isin dallansiise yoo jiraate mucayyoon mana yaalaa warra sammuu seente moo hin seenne ka jedhudha. Hin seenne dhugaa rabbi dubbadha. Waan quba qabuun isii gaafadha. Wanni ufii dubbatuu dhabee isii gaafadheef afaan isiitirra haa dhageettaniif malee waan biraatiif miti. Maaliif haqa dubbattee jettanii yoo namarratti duultan kun dogongora guddaadha yaa jamaa sirreeffamuu qabaa jechuudha. Kun sirreeffamuu qaba waan hin taane. Ammas taanaan dhugaa qabadhee niin dalaga. Bakka itti dalaguu qabuu fi sa'aatii itti dalaguu qabu waan kamiyyuu tolchee beekaa. Tolcheet niin beekaa jechuudha. Muma barumsaan hagas fagaadhus baatu kitaabota hedduu dubbisaan jira. Alhamdulillah. Maaltu maal akka ta'uu qabu maal irratti sa'aatii walumaa galatti ani tarkaanfachuun duratti bakka ijjedhu san laalu malee tarkaanfadhu. Pereeda kana wanti jiru. Saniin ala dubbii garana borcitanii gara seensiftanii is not fair. Fair ayidallam. Maal jechuudha. Mucayyoon akka eenyummaa ofiitti deebitee mataa ol qabattee deemuu qabdiidha. Kaayyoon kiyya. Dhibamuu isii akkas ta'uu isii qofa haasayanii gurra namaa keessa wanni hin taane bu'e san booda mucayyoon achumaan caq jettee teettu barbaaddanoo maal ilaalchi keessa kun waan hin taanedha bara maali obboleetti keessanii miti obboleetti kenna hundaa bara sammuu keessan kana dalaysiisa yaa jamaa ani yoo isin afaan bantan sammuu keessan isin laala wallaahi laazim na amana hunda namaa jechaan jiru namoonni ciccimoon namoonni gaggaariin harki irra caalu nama gaariidha namoota qubaan lakkaa'amaniidha namni wanta dubbii xabbaabii akkana kan yaadu dubbii dhiphoo baadhateetiniif fiigu namoota xixiqqishuudha kuni sirrii miti kuni sirreeffamuu qabaadha haga lubbuun jirru wantoota sirreeffamuu qabu sirreessaa deemuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf gara biraatitti hubatina an obboleessi keessan waan badii takka hin dalagu na amana waan dhugaa garuu dalaguu irraa duubatti hin deebi'u jechuudha. Mucayyoon dhibamtee jirti dhibamuu isii malee fayyuu isii namni dhaga'ee hin jiru kanaaf fayyuu isii ummata biraan ga'uun dirqama jechuudha dirqama. Amma sirra deebi'ee ulfaadhaa galatooma namoonni koomantii kennitan koomantii keessan hin jibbu'an koomantii keessan kennaa waan barbaadan haasa'aa. Deebii isiniif deebifamuu qabu isiniif deebisuudhaaf qophiidha jechuudha. Hundaafuu galatoomaa ulfaadhaa irra deebi'ee ammas namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haarawaa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gochuudhaan faamilii kiyya ta'a. Waa hedduu jechuu barbaadaa iyyuu hin jedhu. Tashantaatee haftuu jedhee haa caaluun. Akkasii hundaafuu ulfaadhaa galatoomaa baay'ee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.